Hooggantoonni waraanaa Iraan kan dhiyeenya kana Israa'eliin ajjeefaman jechuudhaan dubbatamaa ture. Guyyaa har'aan tanaa soba ta'uun isaaniitis mul'ate. Hooggantoonni waraanaa Iraan guyyaa har'aan tanaa mul'atan kanneen Ibraahim ta'anii fi akkasumas kan mul'atan ta'e Ibraahim akkamiin akka mul'atanii fi akkasumas jeneraalli hoogganaa zooniidhaa kan ta'an waraana irratti kanneen beekumtii gurguddaa qaban jeneraalonni kunneen akkaaniif lubbuudhaan jiraachuu isaanii miidiyaan Iraan guyyaa har'aan tanaa gabaaseeti jira. Guyyaa har'aan tanaa jeneraalonni kunneen isaaniiti guyyaa jalqaba duraatiif Israa'el irratti dhukaasa jalqaban kan akkaan ta'anii jiraachaa jiran. Guyyaa har'aan tanaa kana keessatti immoo hawaasa hedduu waliin osoo jiranii mul'achuu isaatiinis miidiyaan Iraan akkaan kan isa ajaa'ibsiise ta'e. Guyyaa har'aan tanaa keessatti immoo mootummaan biyyoota garaagaraa dhumanii jiranii jarra kun jechuunis osooniif dubbatanii jarreen kun immoo lubbuudhaan jiraatanii as ba'uun isaanii ajaa'ibsiiseeti jira.